cuma nama degree elementary baradhe amma biqiltuu dhaabu horii kanaan horsiisuu fi lafa furdisuu irratti degree sadiniin qaba amma egaa waggaa gara 30 kana ture horiillee horsiisuu jira amma ijoollee meeqa qabdan ijoollee amma duraan 8 qaba ijoollee 8 qaba amma tokko umriin isaa 60 takka 18 takka umriin simbe me isin umri kudaja turtani mucaan keessan ka guddaa ammoo umri 60 akkamitti wanni akkana mudachuu dandeenya addunyaa irratti garuu nuti umri akkana dhageenyee hin beekne ani hin beekne umrii 16 akkasuma jaan beeku lakkoofsa isaa kuban qabu lakkoofsa isaa irraanfattan jechuudha gama 16 ta'e arge tore mee gara fuulduraatti maal ta'uu barbaaddan ani gara fuulduraatti anuma ta'eetiin maasii kiyya sirriitti qotadhe ijoollee kiyya kaan fuusifadhee kaan heerumsiise akkasii haadha manaa kiyya wajjin jiraachuu mata tole haadha manaa keessanii jaalalli isin waliin qabdan maal fakkaatani baay'ee gaariidha gizee takka qoraaniin nan fidaa fi bishaan na fichisiisti yoo fedhe na kabalti ani immoo waa tokko hin jedhuuni haala kanaa wal jaalladha baay'ee wal jaalladha haati manaa keessan akkanatti himtanitti jaalala osoo hin taane jibba agarsiisaa jechuudha qoraan faa isin guursifti akkasuma immoo yeroo tokko isin kabalti akka himaa jirtanitti kanaaf haati manaa keessan kun mee jaalalli isinii qabdu kun bifa kanaan immoo kabiraallee akkaataa biraallee qaban fakkeenyaaf yeroo waliin hojii hojjettan faa wal qabatee akkasuma gaafa keessummaan mana keessan dhufu faa kana wal qabatee mee waan jiru hunda nuyi galatoma oguu keessummaan dhufte intalatti waa hojjeta isin ol baate teessi horii kana faa gabbee ilmee keessummaadha akkasitti dhufee haadhuna gadhee kennaa keessummaa hin simatti tole baay'ee gaariidha rakkoo teknikaa nu mudate nuuf olchaachaa dhiifama gaazexeessaan nyaataan haasa'u dogongorumaan daabboo arginaan qalbiin itti na buutee daabboo lafaa fuute kanaaf daabboo kana hordoftoonni keenya